gaazexaa Zahil jedhamuuf erganiin waraanni Itoophiyaa dantaa Ameerikaa kan tuquudha jedhan. Gaazexaan kun yaada qondaalota kana akka barreessetti waraana Itoophiyaa keessatti deemaa jiru kun akka dhimma dhiittaa mirga namoomaa qofatti ilaaluun dogongoraadha. Dhimmi kun rakkoo siyaasaa fi nageenya Itoophiyaa keessatti qofa roobee caamuu osoo hin taane rakkoo siyaasaa fi gaagama gaanfa Afrikaatti dhufeedha jedhan. Kun ammoo kallattiidhaan faayidaa Ameerikaa wajjin hidhata qaba. Kanaafuu Ameerikaan osoo ooltee hin bulin biyyoota Afrikaa biroo waliin taatee rakkoo siyaasaa fi waraana Itoophiyaa keessaa kana dhaabuu qabdi jechuun akeekkachiisan qondaalonni kun yaada gaazexaa kanaaf erganiin. Keessattuu waraanni Tigraay keessatti eegalee ji'a 4 keessatti rakkoo guddaa uumuu danda'ee jira kan jedhu gabaasni kun Itoophiyaan waggoottan darban maqaa gaariin humna waraanaa nagaa eegsisuu bobbaasuu fi sochii dinagdee wayyaa eegaltee turte amma guutumatti rakkoo hammaataaf saaxilamte nageenya naannichaas balaa keessa buustee jirti jechuun haalli yeroo ammaa biyyattiin keessa jirtu hedduu rakkisaa ta'uu himan. Waraanni Tigraay keessatti deemaa jiru dhaabbatee jeequmsi siyaasaa Itoophiyaas qabbanaa'uu qaba kan jedhu yaadni qondaalota Ameerikaa kun kana gochuufis mootummoonni addunyaa dhiibbaa barbaachisu akka godhan tarkaanfiilee lola kana dhaabsisuuf fudhatamuu qaban qabatamatti akka eegalamanii fi mootummoota Afrikaatiin deeggaramuu qabus jechuudhaan waan tahuu qabu tarreessanii jiru. Ejjennoo Ameerikaan dhimma kanarratti qabatte jabaadha kan jedhan qondaalonni lamaan kun carraaqqiin Ameerikaan taasisaa jirtu qofatti rakkinicha hundirraa furuu hin danda'us jedhan. Kanaafuu akka firii barbaadamu buusuuf mootummoonni Afrikaa kanneen akka Tuuniziyaa, Nijeerii fi Keeniyaan faanii hojii jajjabeessaa eegalan itti fufuu qabu jechuun yaamicha dhiyeessaniiti jiru. Itti dabaluunis mootummaa Itoophiyaa fi mootummaa Shaabiyaa yakka duguuggaa sanyii dhala namaa irratti raawwataa jiran balaaleffachuu qofaan jijjiiramni kun hin dhufu dhiibbaa jabaa irratti gochuudhaan uummataa fi biyya waraanaan daddaaqamaa jirtu kana baraaruu feesisas jedhan qondaalonni Ameerikaa lamaan kunniin yaada gaazexaa Zahil irratti dabarfatan kanaan mootummaan Eertiraa Isaayyaas Afwerqii seenaa badaa Al-Shabaab hidhachiisuu fi lolchiisuun nageenya naannichaa jeeqaa turuu fi gocha kanaafis qoqqobbii irra kaa'amaa ture. Galmee seenaa badaa kana kan yaadachiise barruun Jeendaay Fireezarii fi Juuddi Formantiin barraa'e kun kanneen ajjechaa suukaneessaa fi duguuggaa sanyii dhala namaa irratti raawwatan adda baafamanii qoqqobbiin irra kaa'amuu qabas jedheeti jira. Dhumarratti yeroo siyaasni Itoophiyaa ijoo dhabee unkuramaa jiruu fi waraanni biyya ollaa Itoophiyaa seenee lammiilee nagaa fixaa jiru kanatti sababa kamiinuu sirni Itoophiyaa bulchaa jiru gargaarsaa fi liqii kamiyyuu argachuu hin qabu jechuun qaamoleen hunduu dhiibbaa barbaachisaa ta'e akka taasisan yaamicha dhiyeessan qondaalonni Ameerikaa haajaa alaa fi CIA duraanii kun lamaani. Oduu keenya xumuraatiin Ameerikaan gurgurtaa alergii meeshaa waraanaa waggaa 5 darbe taasifteen qoodni gabaa keessaa qabdu harka 37 dabaluu Inistituutiin qorannoo walabaa Swiidin jiru mirkaneessee jira. Alergiin Ameerikaa, Faransaay fi Jarman dabaluu kan Raashiyaa fi Chaayinaa hir'isaa jira jedha qorannoon kun. Naima Umar dabalata qabdim. Ameerikaan gurgurtaa alergii meeshaa waraanaa waggaa 5 dabre taasifteen qoodni gabaa keessatti qabdu harka 37 dabaluu Inistituutiin qorannoo walabaa Swiidin jiru mirkaneesse. Alergiin Ameerikaa, Firaansii fi Jarman dabaluun kan Raashiyaa fi Chaayinaa hir'isaa jiru. Meeshaa waraanaa galchuu fi erguun waraana qabbanaa booda isa olaanaa ta'us garuu sababii weerara kanaan dhiibbaan jiraachuu mala. Biyyoota baha giddugalaatu meeshaalee waraanaa kana sadarkaa olaanaa ta'een biyyatti galchata. Yeroon daddabarsa meeshaa waraanaa saffisaa waggoota 20 dabranii dhaabbatee jira jechuuf yeroonsaa hin geenye jiru. Stockholm International Peace Research Institute keessatti qorataa gameessa kan ta'an Peter Weizmann walakkaan meeshaalee waraanaa gara baha giddugalaa kan ergamu yoo ta'u Saudiin ammoo harka 24 US irraa bitti. Ameerikaan biyyoota 96 ta'aniif meeshaalee waraanaa kan dhiyeessitu yoo ta'u waggoota 5 dabran keessatti qoodni gabaa addunyaa keessaa qabdu dabalee jira. France alergii meeshaalee waraanaa harka 44 kan dabalte yoo ta'u Jarman immoo harka 21 dabaltee jirti. Saudi Arabiyaan harka 61 yoo dabaltu Masriin harka 136, Qatar harka 361 alaa meeshaa waraanaa galchanii jiru. Raashiyaa fi Chaayinaan alergiin isaanii hir'isus biyyoota Saharaarraan gadi jiraniif garuu biyyoota kunneentu meeshaa waraanaa dhiyeessa. Alergiin meeshaa waraanaa Raashiyaa harka 22 yoo hir'atu kanas Indiyaatti erguu harka 53 hir'iftee jennaan gadi bu'e. Chaayinaan alergii meeshaa waraanaan sadarkaa 5ffaarra kan jirtu yoo ta'u dhibbeentaa 7.8 gurgurtaan ishii garuu gadi bu'ee jira jedha gabaasaan BBC kun.
Tolee kabajamtoota daawwattoota keenya oduun idilee ammaaf qabannee kana fakkaataan kan isin faana ture Siraa Sabaaf gama ogummaa kaameraatiin Bayaan Abdul Jaliil na faana ture gama ogummaa suursagaatiin immoo Abdii Jamaalii qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork itti fufu gama kiyyaan horaa bulaa deebana.